Daa'ima akkana jirtu tan daa'ima kana fakkaattu tana haati dhaltee kaateet karaa irratti gattee biraa deemtee haala kanaan arganii jechuudha. Daa'imti tun erga dhalattee reefu ji'a guutti jedhu akkanatti gattee biraa deemte. Namni daa'ima akkana jirtu tana dubumbushee tana namni karaa irra kaayee biraa deemu nama sammuu qabu nama mataa qabu jettanii yaaddu garuu dhugaan siniin jedha. Shamarri keenya tokko tokko kan sammuu yaaduu dhiisee waan biraa keessa galee gaafa kunirra ga'e immoo daa'ima san gadi baasanii gatanidha. Mee maaloo laalaa dhugaa siniin jedha garaatu na hammaate jechuudha. Akkamitti dhalli namaa dhala namaa urufa karaa irratti gatee biraa deema. Akka fedhe sodoo rakkate akka fedhe sodoo makaraa arge haadholii keenya gurguddoorraa barachuu dandeenya jechuudha. Namoonni hedduun dhala isaaniitii jedhanii kan caban kan ciccitan kan karaarra ba'anii dhala isaanii qabatanii itti kadhatan hedduutu jira ragaa ba'aa jiru argaa jirra jechuudha. Egaa garuu shamarran ammaa kun jechuudha dhugaan siniin jira dhaluu malee dahuu malee guddisuu hin beekan fedhii isaaniitii urufa keessa garmaamuu malee waa tokko hin beekani jechuudha. Egaa shamarka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma jalqaba irratti isinitti agarsiisu yaaletti jechuudha. Daa'ima kana jechuudha gatamteeti kan isheen urufattee argamte. Erga dhalattee reefu baatii takka jedhamti daa'imti tuni. Haala kanaan namni odoo karaa deemaa jiru daa'ima bochuudha ga'anitti guranii gaafa laalanii daa'ima kana gataniiti karaarraa argamte jechuudha. Mee shamarran keenya as keessatti ufaa ilaallu. Meeqa keenyatu gaa'ila malee dhiira jaalallee jedhee duuba fiigaa jira. Gaafa rakkoon nurra ga'e immoo bakka seennu dhabneetu waan goonu dhabnee kan kana goonus jiraachuu dandeenya jechuudha as keessa. Egaa yeroo baay'ee immoo shamarran biyya Arabaati kan maqaan badu shamarran biyya Arabaa dhiira arginaan haala hin qabdu jedhu akkasumas immoo dhaluu malee homaa hin beekan jedhu jechuudha. Garuu immoo shamarran biyya Arabaa jechuudha akkuma daa'ima keessattuu ijoollee shamarran Saudi Arabiyaa keessa hojjettu baay'een isaanii maqaa gaariidhaan hin kaafamanii maqaa gaariidhaanis hin kaasanii jechuudha. Haa ta'utii garuu shamarran biyya Arabaa gaafa ilmoon garaatti haftee gaafa dahaniyyuu ilmoo isaanii hin gatanii jechuudha. Karaarra baasanii shamarri biyya Arabaa ilmoo gattee jirti kan jedhamu baay'inaan hin argine jechuudha. Sababiin isaa erga dahaniin boodatti daa'ima sanitti dadhabanii maal godhu kaargoo godhatu jechuudha. Kaargoo godhanii warroonni amma haala kanaan akkuma salphaatitti daa'ima kana deessanii karaa irratti gattanii bira darbitanii jechuudha. Borummoo gaafa ofii keechanii barbaadan gaafa dhala barbaadan san immoo dhabuu dandeechu. Kan kana sii kenne waaqayyoodha. Waaqayyoon akkuma sii kenne si dhooggachuus ni danda'a. Mee seenaa obboleettii keenya takka naannoo keenya biyya keenya kan qabatamaan beekudha jechuudha. Namittiin tun qabeenya guddaa qabdi. Qabeenya ishiin qabdu qabeenya baay'ee danuudha jechuudha. Innaa gisee sanii ani barumsaan baradha jechuudha. Barumsaaf jedhee magaalatti galee naannawa mana kiraa teenyu sanidha. Baabura qabdi jechuudha namittiin tun. Innaa naannawa baadiyyaa keenyatti immoo baaburri baay'ee hin jiru. Maatiin keenya magaala sanitti dhufanii baabura daasifatu. Egaa maatiin kiyyas immoo baabura daasifachuu dhufanii akka carraa ibsaan badee jennaani ibsaan galgala waan deebi'eef baabura san anis wajjinan ta'a jechuudha. Namittiin tuni baaburri sun kan mataa ishiiti. Innaa seenaa ishii gadi fuutee gaafa nutti himtu ani jette ani baay'een gafee waa baay'een balleeche durii kiyyatti gizee daa'imummaa kiyyaa waa baay'een balleeche jette maal fa'aa balleechitanii jedhanii gaafatan. Ani gizee daa'imummaa kiyyaa wamtuu homaa natti fakkaatu akka giddeellee ishiin ta'a akka kiyyaa hin ta'inaa jette. Ani maatiin koo haala bareedaadhaan na guddisanii haa ta'utii garuu jaalallee hedduu nan baasa. Hiriyoota dhiiraa kana baay'ee nan jaaladha garuu nan tuffadha jette. Garuu hiriyaa dhiiraa tokko baay'ee kanan jaaladhutti dhiyaadhe jette. Inni suni fedhii foonii na gaafatee jennaan anis diduu hin dandeenye onneedha nan jaaladhe ishii jedheen isa wajjin waan akkasii raawwadhe jette. Ergan akkas ta'een boodatti immoo ergan jammareen booda wanna kanatti deddeebi'ee raawwachuu eegale jette. Saniin booda daa'imti garaatti naafee jennaan gizee tokko kan ji'a ja'an garaadhaa baasifadheetti. Yeroo baay'ee garaatti yoo na hafu ofirraa hin baasa jette. Osumaan kanaan jiru carraan biyya Arabaa naa dhufe jette. Biyya Arabaa iyyuu carraa biyya Ameerikaati jette. Na ka'ee tanan Ameerikaa deeme jette. Ameerikaa kan deemte immoo waa'ee kana keessaa baate jireenya ishii maallaqa hojjechuutti gadi teeche jechuudha. Qabeenya baay'ee baabura guddaa kana baabura jaamu meeqa mana tokko keessattuu bakka lamaa qabdi jechuudha. Horii sa'a limaatii gara sa'a 8 qabdi jechuudha. Inna mana
bakki ishiin hin qabne hin jiru. Qabeenya baay'ee guddaa qabdi. Erga kana gooteen booda gara biyya ishii deebite garuu gaa'ila ijaarratte daa'ima kootu jennaan daa'imni dhufuu dide jechuudha. Daa'ima nan daa jennaan daa'imti hin dide jechuudha. Irra darbeellee odoo hin taane akkanumatti dide jechuudha. Innaa cibbuu ishiin raawwachaa baate gizee waaqayyoon si kenneef san ofirraa gataa baate san waaqayyoon immoo qixaatii keeti jedhee sa'aatii ishiin itti barbaaddu sanitti daa'ima dhabde jechuudha. Qabeenya ana jedhe qaba. Daa'ima namaa yoon guddisu jette gaafa nyaattee garaa guuttattee uffata gaarii uffattee gaafa quufte lakka abboo quufa kanarra goommana warra kiyyaati cuufu san naa wayya jettee kaatee na biraa deemti. Daa'imni namaa na bira taa'uu diddee kinoo osoon gizee sanii odoon da'ee jiraadhe akka hireettiin guddatti amma tiyya silaa eecha na biraa dhatti. Kanaafuu shamarran duuba dhufta shamarran na duuba jirtan jette laal. Shamarran na duuba jirtan wanta akkanaa kana yoo raawwattanii akka tasaatitti daa'imti garaatti si nafee jedhe daa'ima san hin gatinaa hin balleechinaa. Maatiin gizuma san siniin lolu gizuma san sin rukutu ta'a. Wagguma san keessatti cabdu ta'a. Jireenyi keessan immoo booda jijjiiramuu danda'a. Kanaafuu akka kiyyaa kana hin ta'inaa jettee namitti suni qabeenya qabdi waa hunda qabdi akka agana jedhee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Magaalaa naannawa keenyaati. Ijoolleen hedduun naannawa keenya taatan namitti san beekuu dandeechuu jechuudha. Innaa har'a garuu namitti sun qabeenya qabaattu ilmoon hin jiru. Ilmoo sababii hin jirreef qabeenya ishee saniin gammachuu tokkollee hin qabdu jechuudha. Kanas ta'ee sanis ta'ee gammachuun ilmoo yoo jiraatteen alatti qabeenyi aga fedhe osoo jiraate qabeenyi aga fedhe odoo qabaatte gammachuu tokkollee hin argachuus hin dandeechuu gammachuu siif ta'uu hin danda'u jechuudha. Dhugaan sinitti hima. Kanaaf jechuudha. Wanta fedhe keessattuu wanna barbaade keessattuu ilmoo yoo hin jiraanne ta'e qabeenyi kee aga fedhe odoo jiraate ilmoon namaa kee ta'uu hin dandeessu jechuudha. Shamarran akkana godhaa jirtan shamarran daa'ima akkanaa keessattuu dhaamsi kiyya dhaamsa shamarran biyya keessa jiraniif amma jechuudha. Shamarran biyya ormaa jiran kushiina madaamii ofii keessatti hojjetu yeroon illee irraa gubatu waan badaa hojjechaa hin jiranii dalagaatti dabarsaa jirra jechuudha. Nuti shamarran biyya ormaa jirru sa'aatii kanatti waan badaatti dabarsaa hin jirru maraachaa hin jirru. Sa'aatii kana tsalootii keenya godhaa waaqa keenya kadhachaati yeroo keenya dabarfachaa jira. Garuu shamarran biyya keessaa jechuudha. Shamarran amma warraafis kan hin dhageenyetu jira. Tokko maal jedhu beektanii masimaayee diifinnu alsamaashims namaan jedhu jechuudha. Dhugaa yoo lakkii waan akkanaa hin godhin jedhan ana nama akkas jedhetu jira. Mica wanta akka hiriyyaatii jalatti dhiyaatti gorsinaan alsamaashim naan jette dhugaa alsamaashim waan fedhe yoon ta'e atachiteechi alsamaashim naan jette. Namoota biyya keessaan itti dubbachuus gorsuus nan dhiise jechuudha. Garaan kutadhe akka barbaadde ta'e jedheen irraa gore jechuudha. Dhugaan sinitti himaa jechuudha. Odoon akkanatti ija kiyya laalu shamarran baay'een of balleechanii karaatti hafaa jiru. Osoo bifa qaban, osoo waa hunda qaban qalbii dhabuurraa kan ka'etti baay'een isaanii karaatti hafaa jiru jechuudha. Kanaaf shamarran keenya erga waan kana raawwattanii, erga kootanii, erga ta'e immoo daa'imti tuni na uumaa hin jenne, na dhalisiin hin jenne. Waan tokko na godhisiin hin jenne ofii keetii maraata keessanii daa'ima deessanii daa'ima dudduu daa'imti bar qulqulluudha beektuumi kan daa'imti qulqulluudha qulqullummaa ishiitiin dhalatte ati garuu cubbuu keetiin daa'ima kana deechee gaafa bineensaaf gattu haga namni argu daa'ima kana osoo bineensi argee nyaate mee agam cubbuu sitti ta'a dhugaan siniin jedha nam boo'ee jechuudha miira kiyya keessa na seen dhugaa natti dhagahame maa namni nama baay'eetu jira amma biyya keenyatti nama baay'een shamarran hedduunuu jechuudha kana nani beeku biyya arabaa sababa biyya arabaatiin hojjetaniin umuriin irraa deeme kan dhala dhabantu jira jechuudha sa'aatiin isaanii irra darbe osuma maallaqa biyya arabaa ari'anii jechuudha inna namni akkasii immoo daa'ima guddifachuu barbaadu jechuudha erga haadhummaa kee himuu barbaanne erga haadhummaa hin barbaanne namoota akkasiitii kenniiti jechuudha biyya keetirraa fageechi kenniiti akka nama dhala hin qabnetti ofirra eegi malee daa'ima erga garaa keessan gadaamessa keessan keessa waaqayyoon nama godhee sin uumee garaa keessan keessa deessaniin boodatti hin gatina jechuudha. Oka namaa kennaadha malee hin gatina jechuudha. Dhugaan sinitti hima. Dogongora keessan gaafuma waan akkasii raawwattan beekaa malee erga ta'e immoo hin balleechinaa isiniin jedha. Adaraa keessanii inna akkasii waaqayyoon immoo daa'ima tana guddadhu gaafa jedhu jaroota kana irra fide ishiin hin guddatti bakka feete soo taate mootummaanis hin guddisa garuu isheen akkana goote kun dogongora guddaa hojjette sin jedha. Egaa viidiyoo kiyya ammaaf asumarraa nan goolaba turtiin wajjin gootaniif ulfaadha galatooma miira fi yaada yoo qabaatan saanduqa koomentii jalatti barreessaa siniin jedha natti dhagaamee dhugaa rabbii siniin jedha.